ganda keessanii sun gugurraacha hundu qille bub aduu jira sila. Qorraan nu fixee bar cabbi guyyaa hunda zufrii booda hin rooba boleeso gubanne. Ribaa kaanesh. Waan gaarii cilaaloo nu godhe bineensi mukaatu hin taane. Wallahi wabillahi dhuguma namni achi dhufu hundi kazarii diimaa qabullee ma gurraacha tapha kuloo asli nu amma erga kaayiroo dhufee diimatee war duraan hin mul'atu halkan. Amma maal jettanii caalaa diimaa bar faranjii fakkaata. Abbaan kiyyatti caalaa diimaa bar garuu inni Itaayyaatti dhalate kaasanii. Abbee achi taa'u kaamaa olii gadi deddeemaa dada. Inni baddaa sanitti hin dhalannellee rakkoon. Yaa qilleensa gubataa keessatti illee dhalanne lammaffaa zoor jedhee acha ijoollee ziyaaree dhufaadhe magaalaa ziyaarame. Beerri keessaan kan mazaraa akka garbuu barbaree naggaadu tokko jira. Jarri hin beeku heerumaan fira keessaa bareeddu. Takka bicha keessaa bareeddu. Tan wajji baratte takka fa'aa nama sodaachifti ante. Gurraattii takka baay'ee si nyaadhu itti guyyaati. Bullaala gurraachi waan nama qofa jira muttaariin kashankoora nagaadhu. Kana fakkaata. Bullaala maali boosuni gaxarii fagoo sanii dhufe. Eessan fuutee bullaalaan goote. Wallahi billahi gara keessa sanii dhufe innillee. Isinillee shankoora isumarraa bitatu. Nu garbuun jijjiirraa barbiree. Nuti shankoora sarara hin gurguru. Garbuun jijjiira. Nuti nama biraati irraa binna warra naggaadee. Diksiisii kanaaf fidanii maal beekamu bu'a. Isin warra bullaallaa bar jaannan isin irratti haraa. Tahun olu. Ma. Shankora anggota kameraan kunna tokko jirtan obboleessa. Midhaan tura kasaree biyya midhaaniti. Garbuu kanafa garbuu fa'aa wada bola ilaa uummata. Maal shankora firii hagatana midhaan wanna qunnaa tokkoon jijjiiranii yor uummata zaalima. Kanaaf isin itaruu diddeebar magaalaan hundi isin caalte. Garbuu tura kasaree waan isin oomishtan tura kasa. Waan gaarii biddanii xaafii fa'aa biddanii. Wallahi rakkatummaa fi miti nu shawwaddan hattu. Maali waan hin jenne maali isa ijoolleen baadiyyaa ijoollee magaalaa as naanna'uu dhalatte kanaaf bar. Garuu gifiin guddaan maali beektaa? Bullaallaan duutu sun magaalaa taatee fotoo isin gochuusiitti. Bar magaalaa teessan san nuti seenuuf xonatti luka dhiqannee boottii madabaraa keessa kennee caammaa qodaa kana yookiin sharaa dirannee ol seenna akka nama masjiida rabbi seenu. Magaalaatti qoodha malee bar magaalaa warra araadatti magaalaa warra xintaawwiidhaan mikuloo finfinnee dura jirti. Eshi. Shuweebsii kana biiraa seetii beektaa tiktookii faaran. Sooti adabaneeyyuu sare. Achi garagallee afuufna. Bullaalatti dhuyne shuweebsii shaamettaa dhuyne lakkaa shuweebsii. Shaamettaa dhuyne nu bullaalla. Tornaaqee kana wal dorgommii nyaannaa warabbo talbaa fi gara. Wallaahi ofillahi dhuguma jaata fi lammaffoon dorgommi sababa isinii galgala iraatan argannu nuti. Iraan hin jiru bullaalla galgala. Sababa qotee bulaa jechuudha. Qotee bulaan baddaadhaa fi suudee tokko suudeen beektamii? Laa ilaaha illallah baatiraa tokko guutuu kophaa argeen jedhu bar waan nuti jiran tokko nyaan argeen jedhu ho'aa kana sanu. Waan isin nu gootan wallaahi dhade. Abbitti isin dhiifadhe hangara kiyya warra bullaallaa guutuu isa. Wallaahi inumaa isin hin tuyne inu akka nama kiisa minaamin seen nu beekta. Hojii danyaa malee. Hattuu harreetu jira malee hattuun birriin jirtu bullaalla wayi namatti tolu. Isin kiisii harka nama naqxanii? Birri hin hatan suuqii hatanadhaa suuqii cabsuun tokkoffa.
Oh, kiisi seenuun beeytanii? Limdii sanii hin jiru. Ijoollee diksisitu gisee takka takka dhufee haata malee kiisii seenuu ogummaa hin qabu. Gowwaadha namni biyya keenyaa si qabnaan si jeessa kiis irratti. Harree kottee lafaan hin geessan garuu harreen bullaalatti baddeen argamtu bara. Harreen hin gurguramti seeraan hatamti harreen. Harree fi yoonnoo hin hatama. Harreen hin hatamti. Maaliif beektaa? Harreen rakkasaa beeki namni hin barbaadu warri baadiyyaa guyyaa takka achi keessa deddeemee barbaadnaan lammaffaa deebi'ee hin barbaadu. Harreen birrii 600 faame kuma fa'a. Hin geenne lakkee osan. Gaafaan biyya jiru birrii 150 harree. Egaa bakka kanaafuu maal godhan hoolaa takka gabbatanii gurguruu wayya harree waa foon isii nyaatanii badde bineensa nyaate dhaniisa baranii illee beeki. Horii biraa bineensa nyaate jedhan barbaadanii irra gahan. Eeshi kanaaf jedha. Harreen mootu halkan sandamnaan bineensi nyaatuun oolu yaaniituma dhiisa qotee bulan ati gaafa kaani diksiisi fiddeetuma gurguratta. Fagoon dhayitu. Mazagaajaan qabdu diisiisitti yoo bade bar mazagaajaa gaafatee mazagaajaan sii deebisa. Mazagaajan eessaa fida mazagaajan bar waan bade mazagaajaan qabdi mazagaajan waan badee namni fuudhee achi keessa sii kenna malee ofii barbaadee sii hin kennu. Attuu roobee dhufte abboo roobee irraa nu bira dhufti nuufuu nuu haaraa nuu atti gisee takka takka. Warra magaalaa leemoo? Jechuun warra magaalaa osoo hin ta'in yaani bullaan lama dhuftee hattee sheeka ta'anii dhufan sheeka akkatti guuttatanii amaamaa minaamin gisee baay'ee qabame beeyta. Poolisiin bullaan langeessa abbaa afur moo sadi bicha jira. Bullaala poolisii qabdi maa? Poolisan qabdi ka'ee baay'ee miti garuu. Amma baay'ee dhagaa duraan baanaa gisee waan ani ijoollummaa sitti mu jira. Dumbusheeti moo isaa namicha tokko hubbusheeti. Ganda keessanuu gisee takka takka hin dhagaa gisee namni wallole. Okay. Ajaa'iba. Amma waa'ee masjiida keessanii kana itti yaadi kaa itti midhaan jedhani. Masjiida la wallahi ni ijaarsifna garuu nu gargaara bannaa taachuuf nu gargaara yaaraa daali jechuudha. Masjiida nurra diigame boo miskiina biyyi teenna. Ijoollee masaraa walii qabee ijaare. Ijoollee masaraa biyya alaa jirtu abbaa naaf gurbaa wayii malee nama 3 nama 4. Ka dhiyoo tana wannoo gubbaa siin jedhu sunoo. Egaa addisii biyya bee sun ofiifuu namoota jaatu fudhanne. Laga nama nyaatu sammaan maqaan isii tabullaa laachi dhagaa roobati gad. Qacaa sanfaa. Injiru dhiisi. Abdallaa jira miree Abdallaa jira baras. Amma rakkoon masgiidni ta'orra mazaraati sii galee tabullaan lama mazaraati. So mazarri immoo biyya alaa kana baay'ee hin jirani. Eshi. Bannaa taachuun nu gargaara isinummaan akkuma sabaatitti. Porfaaliin akka haadhu ayyee. Wallahi si kaadhaa birrii 100 nuu kennite. Birrii 100 nuu kenne ji'a tokko porfaayila sii kaadha. Loomte bargisee masgiinni yoom ijaarame beektanii kaa'es? Masgiinni amma ijaaruuf deema wallahi gaafa ani ijoollummaa ijaarame. Gaafa ani waggaa 5 jaangeen. Duuba umrii waggaa meeqaa muluu laalga? Anuu gaafa xiqqaa beeka wallahi tura. Egaa anuun waggaa 38. Yaa. Kasi koo qabaadha. Amma akkam godharee nu gargaartanii akkana nu gargaaraa kula ammuma akkaawwantiin qabanii. Hin beeku ani isa. Abaatuun oolaniire. Waasaappiin gurbaan tokko natti ergee namanne amma walachuu bakka ani gargaara gara kiyyan abboo gargaaree ofirraa tagalagala malee ani ciqqii kana hin danda'u. Barbaadan mana taasa laatanii. Hiriyaa doktaraati ani waan wayyaa hiree maqaan hin balleessini kaleessa akkas jedhan. Eessaa fidee ergaa fa'aa wayyaan koriidarii jedhanii mana magaalaa guutuu mana nurraa diiganii amma mana ijaarratuuf deemna kana. Koriidariin bullaan lallee ga'ee. Baadiyyaa iyyuu hin jire naan jedhan bullaan laqallaalidha lafa magaalaatti. Eeshi. Amma mana ijaarrama masgiida ijaarraree duuba lashuuf. Amma bullaan lallee isinirraa diiganiire. Mandara guutuu. Ajaa'iba maal shanganee ta'e nallee ga'uun oolu osoo nama waa qabu taate diigan isila boo'e. Shanganneen tun shangannee miti warra aare magaalaa aare gamaa san argite.
Bullaallaa lamaan dura nama bullaallaa duwwaa tokko godhan jedhani. Eshi. Guutuu sii diigan sanfaa ijoollee karratti siisanii ijaaraa turanii. Ina gurbaan giftii sii kennu kun illee keessan ta'uun oolu diimaa akka keetiitii dubbisi. Mungkin achi taananuu sii kenna ana dhiise. Jookari. Jookar. Eebbisallee ganda keessani kunoo bullaalla. Ijoolleen bullaallaa yaraadhaa lijochi. Jookar gara saddiiqaa kanatti fakkaatti. Ay saddiiqa taanaan jallata ka warra tameef tolchaati. Hin danda'amtu ijoolleen saddiiqa qabamtu. Inni sitti dhufee amma kaleessa qohe. Maal taate kaleessa isheetiche dubbiftu malee naan jennaan harkaa miliqee jabaadhee asirra wannoo Ebanne sheetichi nama guddaa bagan dubbisin bannaatiin saalfatta. qaamaan beekaa miti keessumaan wanti goone mari'annaa mucaan Adam tokkollee as jira ka hiriyyaa kiyyaa minaamin jedhee harkaa miliqe. Alii nama beekamaadha akka arsiisitti isaa fi sheeticha jeenaa tokkotu beekamaa nama lama bichaadha ibannaa taalimni gurguddaa.